uummata Wallaggaa, uummata Oromiyaa waa hunda caalaa furtuun rakkoo isaa baay'ee hiikuu danda'u misooma. Agiroo Indastiriyaal Paarkii kana ilaallee warshaa kana jalqabsiisuuf carraa guddaa argannee jirra. Warshaan kun akka Itoophiyaatti gama waan nyaataaf ta'e piroosas gochuu keessatti warshaan amma warshaa haaraa jalqabsinu kana kan ga'u hin jiru. Warshaa isa guddaati. Maallaqa biliyoona 30 oli mootummaan naannoo Oromiyaa kan baasu. Maaliif? Wallaggi boqqolloodhaan beekamaadha. Boqqolloo sana qonnee akka jiruun gabaatti baasurraa asitti piroosas goona yoo ta'e ijoolleen keenya hojii argatu, qonnaan bulaan keenya gatii gaariitiin gurgurata. Faabrikaa kanarraa namoonni fe'anii galchan, fe'anii baasan sochiin garaagaraa hin uumama. Inni immoo sarviisiidhaan magaalaa Naqamtee guddisuudhaaf nu gargaara jechuudha.